Akkam jirtu kabajamoo maatii chaanalii kana nagaan isiniif haa ta'u jechaa barnoota narra qabadhee jiru waa'ee qoccolloo yookaan lakafaa yookaan buulingii jedhamee kan beekamu afaan Ingiliffaan. Qoccolloon adda addaa mana barnootaattis yeroo mana barnootaa deeman karaa irrattis kallattiif alkallattiin jechuun karaa sooshaal miidiyaa adda addaa karaa miidiyaa hawaasummaa ijoolleef dargaggoota yookaan dardaroota irra ga'u miidhaa akkamii fidu ammam komeniidha maatii maal beekuu qabu kan jedhudha mee akka armaan gadiitti hordofaa. Qoccolloon umurii ijoollummaa naa caalu malee nama umurii kamiirrayyuu ni mul'ata jiraachuu danda'a. Bakka hojiitti karaa irratti bakka adda addaa irratti namoonni yookaan giruupiin ta'ee gareedhaan nama ta'e gaafa qoccolan yookaan namni humnaan nama caalu namni aangoon nama caalu namni wayiin nama caalu nama qoccoluun kan jirudha jechuudha. Jireenya hawaasummaa keessa haa ta'u malee qoccolloon umurii ijoollummaatti heddumminaan baay'ata keessumaa naannoo mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irratti ni baay'ata jechuudha. Qoccolloon umurii ijoollummaan ijoolleef dardararra ga'u walitti dhufeenya hawaasummaa deemsa barnootaa fi fayyaa isaaniirra miidhaa yeroo gabaabaa hanga miidhaa yeroo dheeraa xiqqaa hanga guddaa isaan miidhuu danda'a. Miidhaa yeroo gabaabaa fidee isaan dhiisuu danda'a. Miidhaa yeroo dheeraa isaan irra turu fiduu danda'a. Miidhaa xiqqaa fi miidhaa guddaallee fiduu danda'a jechuudha. Qoccolloo jechuun amala hin barbaachisne kan jechaanis ta'e humnaan olaantummaa agarsiisuun xinsammuuf qaama irratti dhiibbaa uumuu fi sodaachisuu fiduu fi irra deddeebi'ee mudatu akkasumas immoo irra deddeebi'ee mudachuu malu yookaan mudachuu danda'udha jechuudha. Yookaan humnaan yookaan jechaan olaantummaa agarsiisuudhaan irra deddeebi'anii qaama yookaan xinsammuu ijoollee kan miidhuu irra deddeebi'anii raawwachuun buuling yookaan qoccolloo jedhama. Qoccolloon karaalee lama dhufa. Akkuma jalqaba jennee karaalee lama dhufa. Kan jalqaba qoccolloo kallattiidhaan dhufu yookaan fuulaa fuulatti wal arguudhaan kan dhufudha. Kan lammaffaa immoo alkallattiin yookaan saayibar buuling kan jedhamu karaa bilbilaa, karaa miidiyaa hawaasummaa adda addaa, karaa adda addaa qoccolloon dhufuu danda'a jechuudha. Ragaan qorannoo adda addaa akka agarsiisutti mana barnootaatti ijoolleen parsantaa 20 hanga 30 ta'an miidhaan xiqqaa hanga guddaa sababa qoccolloo kan isaan irra ga'edha jedha. Miidhaa yeroo gabaabaa hanga miidhaa cimaa isaan irra bira ture. Ijoollee 100 keessa ijoollee 20 hanga 30 sababa qoccolloo miidhamaniiru jedha. Yookaan fiizikaalii qaamaan yookaan immoo xinsammuudhaan. Xinsammuu jechuun egaa saayikooloojikaal tiraawamaa jechuudha. Saayikooloojikaalii miidhamaniiru jechuudha. Kanneen umurii dardarummaa yookaan umurii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasummaa fayyadamuu irra ga'an immoo karaa miidiyaa hawaasummaa qoccolloo isaan irra ga'uun kan parsantaa 10 hanga 15 ta'an yeroo ta'e irra qoccolloo isaan irra ga'ee miidhaa yeroo gabaabaa akkasumas yeroo dheeraa miidhaa xiqqaa hanga guddaa kan isaan itti fida jedhama. Qorannoon guddaan dhimma kana ilaalchisee taasifame kan akka agarsiistu jechuudha. Kanneen yeroo hedduu kanaaf saaxilaman jechuunis ijoolleen yeroo hedduu qoccolloof saaxilaman kanneen ulfaatinni qaamaa gurguddoo ta'e obees kan ta'an obesiitii kanneen qaban yeroo hedduu mana barnootaatti qoccolloon irra ga'a. Kanneen qaamaan hir'uu ta'an kanneen jireenya gadaanaa yookaan maatii jireenya gadaanaa jiraatu keessaa dhufan akkasumas immoo kanneen amala dafanii aaruu qaban kanneen reefuu mana barnootaa jijjiirratan kanneen haala naannoo yookaan ijoollee mana barnootaa jiran reefuu wal baran bakka jireenyaa jijjiiruudhaan yookaan mana barnootaa jijjiiruudhaan naannoo taaraa yoo ta'an yookaan mana barumsaa sanatti ijoollee sana faaraa yoo ta'an kanneen akkasii baay'inaan qoccolloon irra ga'a jedhama. Haa ta'u malee qoccolloon daa'ima kamiyyuu ijoollee mana barumsaa kamirra ga'uu danda'a. Mallattoolee ijoolleen akkasii agarsiisan jechuunis ijoolleen sababa qoccolloodhaan miidhaman mallattoo akkamii agarsiisuu jenne hirriba boqonnaa hin qabne rafuu hirribni isaanii fudhatu rakkoo hirribaa godhatu jechuudha. Mata dhukkubbii fi dhukkubbii garaachaa himatu. Akkasumas immoo hirribaan kan dura siriirratti fincoone siriirratti fincaa'uu dhiisan amma immoo hirriba keessan siriirratti fincaa'uu eegalu kophaa ta'uu filatu akkasumas immoo nama waliin haasa'uu jibbu dipireeshinii keessa galu jechuudha. Mana barumsaa deemuu jibbu mana barumsaatti dhiisanii galu yookaan badanii galu amala akkasii agarsiisu dafanii aaruu qofa osoo hin ta'in waan xiqqoo tokko haaranii hanga of miidhuu yaaduu ga'u jechuudha. Miidhaa qoccolloon dhufu yoo ilaalle qoccolloon miidhaa akkamii ijoollee irratti fida yoo jenne qoccolloon fayyummaa qaamaa, fayyummaa sammuu
akkasumas immoo raawwii barnoota isaaniillee baay'isee miidhuu kan danda'udha. Physical health, psychological health fi educational achievement isaanii kan miidhuu danda'udha jechuudha qoccolloon. Akka isaan ilaalcha gad bu'aa ofiif qabaatan, depressionii keessa akka seenan, walitti dhufeenya hawaasummaa jibbuu fi baqachuu, akkasumas immoo barumsa jibbuu, adda kutuu fi qabxii gad bu'aa galmeessisuu fi kan kana fakkaatuuf isaan saaxila. Kun egaa akka dhibee guddaa tokkotti fudhatamuu qaba jechuudha. Dhibee jechuun dhibee dhukkubsatanii ciisuu qofa osoo hin ta'in kunillee dhibee guddaa kan fayyaa miidhu, kan fiizikaalii kan isaan miidhu, kan barnoota isaanii miidhu, kan ilaalcha isaan ofiif qaban miidhu, kan akka isaan dipireesdi ta'an taasisu jechuudha qoccolloon. Furmaatni kanaaf maadha? Maatiin maal gochuu qabu yoo jenne, maatiin haala daa'imni itti oolu wanta isa mudatee fi isa yaaddeessu jiraachuuf dhiisuu yeroo yeroon hordofuu, mariisisuu fi furmaata itti kennu. Amma danda'ametti galgala yeroo daa'imni mana barnootaa yookaan ijoolleen mana barnootaa oltee galtu har'a maaltu si mudatee, maal barattee, eenyuti maalsi jedhee maaltu si qunname kan jedhu sirriitti waa'ee haala daa'imni isaanii keessa oole maatiin qorachuu qabu jechuudha. Ijoollee isaaniif yeroo kennuu qabu. Yeroo kennuunis qo'achiisuu qofa, dubbisechuu qofa osoo hin ta'in haala daa'imni keessa oolee sirriitti adda baasanii hordofuun gaariidha. Akkasumas immoo haala inni itti jiru darbee barsiisaa gaafachuu, hiriyoota isaa gaafachuu, waan tokko cheeggochuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas wanti kun akka jiru yoo bira ga'an taariitii mucaan kun mana barnootaatti qoccolloon irra ga'aa jira yoo ta'e osoo miidhaan cimaan hin dhufin maatii fi barsiisonni isaa waliin mari'atanii yookaan manni barumsaa sun waliin mari'atanii furuu qabu. Wanti kun dafee hin furamu taanaan qoccolloon immoo irra deddeebi'ee mul'ata. Mucaan har'a qoccolame tokko booris namni sun olaantummaa waan itti agarsiisuuf itti deddeebi'ee qoccola daa'imni ijoolleen biraa sun jechuudha. Guruuppiidhaanis haa ta'u qophaa. Kanaaf qoccolloon irra deddeebi'ee yeroo dhufu immoo miidhaa akka inni barumsa jibbu taasisaa deema. Furmaanni immoo amma turaa deeme cimaa deema jechuudha. Kanaaf irli dafanii akka dhibeen kun jiru barraan maatiif barsiisota waan jiru hundumaa mana barnootaa wajjin mari'achuudhaan furuu qabu maatiin. Osoo hin turin yoo turaa deeme dhiibbaan inni fidu cimaa deema waan ta'eef. Maatii hiriyoon itti dhiyaachuun xiinsammuu isaanii jajjabeessuu erga wanti kun happen godhee booddee immoo wanti kun ni mudataa jedhanii maatii hiriyoon itti dhiyaatanii jajjabeessuu qabu. Yeroo ammaa kana immoo kan baay'ee koomen ta'e umurii dardarummaa yookaan naannoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti haa iskuulii fi akkasumas yuunivarsiitii keessatti illee sababa tokkoon suurri nam tokko vaayiraal ta'a. Baay'ee koomen ta'ee mul'ata sooshaal miidiyaadhaan. Gocha nam tokko yeroo ta'e godhee haa ta'uu, dogoggora nam tokko hojjete haa ta'uu, waan namni hojjete xiqqooma ishee fuudhanii faarsuu. Wanta akkasii kun immoo xiinsammuu umurii kanatti ni miidha jechuudha. Fakkeenyaaf mucaan ta'e yakka ta'e hojjeteera taanaan, mucaan intalaa yakka taate hojjettee taanaan, dogoggora ta'e hojjettee taanaan suura ishee bakka ta'etti kaasanii sooshaal miidiyaa irra naannessuun koomentii itti gochuu, arraabsuu kun akkasii jechuun kun egaa xiinsammuu mucaa sanaa ni miidha jechuudha. Qoccolloon karaa sooshaal miidiyaa illee yeroo ammaa baay'ee koomentaa jira jechuudha. Kana maatiin sirriitti hordofuu qabu. Akkasumas immoo gorsa karaa ogeessaa xiinsammuu akka argatan taasisu yoo wanti kun cimee baay'ee kan yaaddessu ta'e ogeessa xiinsammuu yookaan saayikooloojistii mariisuun akka isaan gorsa gahaa argatan taasisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Qoccolloo laalchisee kan hin gabaabsee qopheesse kanumadha. Haa ta'u malee wanti kun waan salphaa isinitti hin fakkaatin wanta baay'ee cimaa fi ijoolleen akka dipireesdi ta'an akka barnoota jibban akka ilaalcha isaan ofiif qaban gad bu'an kan taasisudha. Kanaaf maatiin isa kana siireesli ilaalanii hordofuu qabu. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.